نكاية سرّة مسجرة مالي تلفوف أكمل تلفوف ما جت تمام تردد دي ما الدكتور عبر كسلالي أنا سيدا مي مالك حقنا تنانسي والدانو دندا ثلاثين سنة أنا قلت سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم بيتي أيام يرتا ये वल कर रहे थे तुम ये वाली ना सोई मुकाबला itu jenis gula apa? جاتي تي وان تاتي تتكلم كبدوا نكاية سرّة مسجرة سيقلي والفاجئ شنو كم صح نافنقل لي بر أكملتي نجنتي كوي مالي سر راجي سين مالي سر راجي سينافين مالي قولي سير دي سيل وان كنا أداني يوم بافني بدي سيل الفسنجة أنا منو دستي أكيد أنا أكملتي مال دكتور عبر كسلالي أنا سيدا نامي تبر دكتور سلالي وني مريم تكلم جد نكابين ونكابين تكلم جد مكافي نا وامات نين ناوال تبر وانت كنا قوتي صح أنا لقي نكاح كيس نكاح نركب دوس سيكيتين جرا صح ها تاكل تيجي كنتو تنالال سدين سنتين أفرين سيك سكدن داموتي أكن سين يجروان يا وان سيدا بلي سوان سر راح يستكسن كاو أكن ما تقولي تسيرات ساتين تو ما أنا كنا قوتي فلال يا ما متجرو مالتا دير بوتات مالتا هي مال رو وللت ما وللت هو جنامنا بلمن على دمنا أيه قلبي نتابين دفي نتيم تكتك عريفة مالتا تي وصوغنا جيلي تكتين تنور ومتين نكاسا قولي قاعدة ولتني والفتني منا وررتني سبحان الله المهم برنا والله بالله ما نقول اللي بيكو على رب ما نعبيكو مالتا تي هو مالتي قولي منا على دمني تلا لما سواتين تقولين نادي أيه أيه شيء من دمني لما بيرزقتي مي أدوما أنشطنا كلنا ما نقبل أيه مي سركار كارك عشان قواتين اللي فولا فين قبتني هاسي هيه جين ريزالتي يا دكتور تنوفتي ها الفجر إيه ألفا إيه نورا الفوف مالت الفوف تأكمل الفوف ترى وصوديم تول الفوف تنتلتي ما نفجر ويتو دكتور أتوقع دكتور يا كمي تكسر دكتور إنه براتين ميلان ودوا كمي تيجي بس ألفا تسينجل هذه كبير أمو الموت يعني بيهم بس إذا كده توف نورا نشوف نورا نشوف نورا نشوف نكال وليك تاني سيجا سينجلي تنا كونو تانو ما فعلي واني عندي دو تنا كونو نركب دلنا هك أنا اللي ونما عندي دو ونما أنا قلت تاي حسنا بقولي تاني سنين سنجل إنكم دم نكاح قراني أرقام وليك تاني بنين آدم ما نجى سنين رانتني أقول فقط ده جدا مي وان كان يوم كان نيجي نلاقيه ومن أولاك الناس ومكذا وان كوان ففاتي ما جت جوان أكن أكم نانجل حسنا أكم يجرا قراني سلا إيه سافر قراني إيش وراء قراني أنا فاهم فيه دوبا كم يوسنا كاي جدا نيلالا وكاي كاي ولا كاي سجيس سلا على وان تاتري
Akkasi wayyu. Anillee mataan dhaabatu gurri nama dur maqaan nama dur deemnee si geesse silaalaa kaynu. Haadhati an kophaa kiyya wanni agartee ganna hagana mudhii hidhadhee si guddisee agartee akkati nama taatee bor darajaa ilma namaa geettee akka intala ambaa gabbaasee ililili jedhaa qiyyaansi baasee si kennuuf malee akkati harta karaa ulfoofteetti waan hin taane taate akkaan aguliin na goote husna. Kaynu. Ol kai jettee lallaalini. Gabbayi. Kootu. Bay rabbi maqaa nama leesee bara rasila. Bay kootu. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kootu. Halo. Doktor Asisani. Ya doktor. Ya buleetiti mootii jetana waan taanitti narraa himan nagar gaare buleetiti rabbii jedhi nangalle tasgabbaayina imamati maal taate mee akka maaltu maal ta'e laal intalatti jetana ganama kana jaarsi mucaan annikaa isii godhe qosoddaa biyyaa na biraa ganamaan fuudhee deemeen armaa fuudhee hospitaala fagoo wayii geesse marammare dhiiga wallaallaa maalii wallaallaa jedhanii walii yaa'an achi booda garaa qabdii jedhanii na deebise sii kelle jedhanii na fide mara anduba ilmooti akkasitti guddifanne duuba kanumaaf naa laalu fedhi yaa obboleetti naa laali akkuma siin garaa qabdu naa laal salphaa rakkoon qabu tasgabbaati keessa seennetti ni naasufnaayyee kottaa gara keessa seena. Asirra ciisi. Haa ciistu tiimi? Ciisi. Rakkoon qabu tasgabbaa. Mee tasgabbaati waan jiru uumamaa na galuu waan hin dandeenye fi tasgabbaa maama isinillee wanni martuu furmaata qabaa wanni furmaata hin qabne hin jiru. Mee afaan isiitirraa waan isin jettu hubanna sababnis isin na himtu. Mee ati akkamitti dhaga'amaa tokko waan isin dhukkubu hin jira? Waan maratti takkaan bisi takkaan itti hin. Eekoo maama rakkoon qabu tasgabbaa haasa'e. Ayyee isin mee maal akkam maal isin jedhan? Uumamaan kun mana yaalaa deemee laallamne naan jedheeti. Wayita laallamnee riizaaltii wayita bu'uuf qabdanaa ulfa qabdaa sin jette. Ulfa qabnaa jireenya. Kun rakkoo waan hin qabne jechuun abbaa warraa ni qabdaati. Nikaa walirraa qabne. Nikaa qabdanii. Walitti dhuftanii jirtanii jechuun. Walitti dhufne isaa. Walitti dhufne kana. Eegamee isin mamma isin takka guutaa akkamii anaa isii gabala isin guutaa akka gabbaa. Rakkoon qabu mee guutaa akka alatti nu eegaa isin mee. Rakkoon qabu. Guutaa akka alatti na eegaa isin. Namni warri gurguraan akkanuma jechuun atama fakkeenyaa fi uumaa waan hin dhoosisu tokko hin jiru waan hundi furmaata qaba waan ta'eef isaa wajjin wal jaalatu turtanii nikaa qabdanii soo walitti dhuftanii beekan jechuun wajjin homuu hin jiru soo walitti illee waan nan jenne soo hospitaala kam Ameerikaatti dhayxeef ni ulfa qabdas hin jedhan. Hospitaala tokko jira maqaa isaa lalleessatu wajjin. Ati nama biraa wajjin illee waan akkasii ati waan ofitti beektu akka hin qabdu waan fakkeenya wal quunnamtii saalaa hin goone jechuun yoo waan ana dho'isuu qabdu si galee maaliif ani si furmaata malee yoo wal quunnamtii saalaa godhe ulfumamu jechuun si galee karaa biraatiin uumamullee danda'a garuu rakkoo guddaa waan ta'eef osoo natti himtee gartee na dho'isinaan soo wal quunnamtii saalaa hin gooneeti. Kanaaf wanni goonu amma si barreessaa laallamuu qabaattaa dhiigallee kennitee fincaanis kennite akkasuma mootiyyuu ultrasound garaa keessaa godhamuu qabaattaa si barreessaa hin dhayxashi. Achi kutaatti anu dhaqiitii sagaraa fi fincaanis akkasuma mootiyyuu ultrasound ilaallamii qottu. Este? Okay, different.
Achi dhukkubbii sitti dhagahamuun jira? Homaa sitti dhagahamaan jiru sitti? Homaa sitti dhagahamu dhukkubbii firata agartee bitaa jechuun dhiyoon tana. Uguta kamee maamaatii dubbisuu fedha. Maamaatii naa yaame yaa? Sawa? Maamaatii yaame. Isgabaa teeffadhaame. Teeffadha. Isgabaa. Garaa qabdi. Garaa hin qabdu. Asirratti riizaltiiwwan argisiisu waan biraati. So tasgabbaa isin tasgabbaa isin barbaachisaa. Amma isin umriin isin xiqqaadha garuu waan akkana kana isitti himuun waan hin barbaachisneef. Jechuun isin tasgabbaa wanni martinuu agartanii dhukkubni akkuma jiru fayyulleen ni jira. Kanaaf tasgabbaati. Wanni isin gootan amma yaalii si barbaachisaa yaalii guddaa si barbaachisaa. Ulfa osoo hin taane wanni garaa keessatti argame waan biraati. Maaltu argame? Jechuun waan akka dhiitaa wahiiti jechuun I think waan akka kaansarii tasgabbaa akkana jechuun akkana ta'uun furmaata miti amma. Tasgabbaa wanni waan fayyu tasgabbaa please tasgabbaa. Ilmoon kaansarii qabdi. Tasgabbaa homaa gartanii wanni kun waan fayyuu danda'u. Yoo isin strong hin taane mucayyoon tun fayyuu hin dandeettu isin galee. Strong ta'uu qabaattan. Mucayyoon tun fayyuudhaaf isin yoo akkana taatan mucayyoon tun daranuu waan kana gartee jajjabaachuu hin dandeettu. Yaa doktor akkanitti ilmooti itti guddifate. Ammallee fayyite ilmoon teessan tasgabbaa. Waan badu. Fayyuu waan danda'u garuu yeroo ammaa kana tantamaan yoo yaalamte wanni kun fayyuu ni dandeetti. Garuu yoo immoo haala kanaan cal'istanii yeroo dheeraa fudhate haga lubbuu isii dabarsuutti waan danda'uuf kanaaf maal gootanii ani isinii barreessaa rifarii isinii barreessaa gara hospitaala guddaatti isinii barreessaa waan bareedaa biyya keessatti illee waan yaalamuu danda'u waan ta'eef gara maallaqa gara 400 isin barbaachisa. Kanaaf tasgabbaa'aati. Riizaltii Afuri osoo qabaadhee maal godha asteetti silaa intallitii har'a yuunivarsiitii kuni Sinigalee qabaatiin akkasteetti amma mallaqa gana go'eesuma baay'ee Sinigalee kuni yuunivarsiitii walitti hin dhufu ummati maal godhuu qabdanii akka taatanii ilmoo tana yaalchisuu qabdanii maallaqa namni lubbuu namaati kuni firas gaafattan kadhattanis akka taatanii ilmoo tana yaalchisuu qabdanii kanaaf rifariin isinii barreeffamaa har'a boruun jedhinaati dhaqaatii akkasii yaalamtu godha. Amma sumuun harkaan qabu eessa akkam godhanii mootii. Yaa san homaan isin gargaaruu hin danda'u kun beekamu kan rifarii barreessuu fi waan jiru isinitti himudha. Amma kana agartee maallaqa kan soqu wanni kennaniif hin jirtu dawaan kennaniif hin jirtu. Dawaan ni jira wanni kennamuuf haga saniif garuu mootuu rifariin barreeffamee dirqama yaalamuu qabaatti. Inshaallah. Kanaaf har'aa boruun jedhinaati akka taatanii gara mana yaalaa isinii barreessanitti erga ayyee. Waan tasgabbaa. Amma dubbaan kana dubbisuun beeku akkam godha. Isinii miti bakka dubbisu kana hospitaalaan isinii barreesse kan dhaqaati achitti kennaati mirmara maramteetiniin akka gartee waan jiru isaantu godha isin yeroo hin gubina yeroo gubuun hin barbaachisu. Amma deemna. Yeroo gubuu danda'ame amma si baatanii jedhaytan sila maaliif wanni kun daqiiqaa takka sa'aatii takka dabaleen kubni kun dabalaa deema waan ta'eef yeroo dhayyaalee argatu qabaata. Kanaaf tasgabbaa isinillee akka itti qabne waan akkana ittanii waan guddaa waan agartee hin jedhinaan inni sun irrifata waan ta'eef rakkoon qabu deemaati fayyuu dandeetti. Ganaa ijoolleedha isin. Ayyee rabbi sinaa gargaaru ayyee abshir ayyee rabbi sinaa fayyisu deema. Yaa intalatij
An beeyta duraaniyyuu eegaa garaa waa dhale jechaa firraa uma arge shakkii siin jedha malee si beeka akka ati agarteetiin intala akkasiin ta'in ilmooti akkasitti hin guddifne. Dura sin amanne akkamii si amana yaa intalati haattu garaa waa dhale kun waan amanuu bara. Osoo beeyta akkuma feetetti illee guddistee ilmaan dubaraatti uumma soba jedheetiin shakkaa yaa intalati. Saniifuu narra laaliin ati firrama agarteetiin rabbummaan agarteetiin. Hin beeku wallaahi billahi waan jedhullee rahmaaniin keenya rahmata isaanuu haa godhuuti. Balbalallee wayin cufadhe akkasi fiigee mana abahee deeme. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uuni. Abboo rabbii kiyya. Yaa husnaati. Yaa husnaati. Angara waa dhalee akkanatti illee silaa waa sitti himu. Ummi maal taate? Daktaritti waadaan jette. Ilmoon ta'e ulfaa miti. Ulfa wayituun qabdu. Dhibee hamtuu qabatee ni mucayyoo tantee naan jette. Kaansarii garaa qabdii naan jette. Allah ilmooti rabbi na golaan fudhatanii. Uma takkan taatu naa fayyida. Maallaqa siin nagaa battallee maallaqa aadaati miti. Birrii 400 jetta. 400 eessaa fida'anii yaa ilmootii. Rabbumtummaa raamata fi nu haa godhu malee. Abshir akka ta'u ta'e si fayyifadha. Bakka fedhe seenee muka dhagaallee cabsee si fayyifadha. Narraa yaadda hin ayyee. Akkana jettee yaadiin akkana jettee illee dhiphatin narraa ayyee lubbuutiyya. Abshir bareedduutiyya. Waan rabbiin fidee uumu. Allah waan rabbiin fidee yaa rabbii kiyya ilmoota akkatti guddifadhan beekte osoo isiin agarteetti ilmaan isiin argin yaa rabbii kiyya rahmaanii kiyya ati na jalaa fudhattine. Ummi. Usnaatiyya. Rabbi fideen. Rabbi fideen beeka. Rabbiin rakkoo takka namatti. Rabbiin furmaata fi nu haa fidu. Abshir hin fayyidaayyee akka ta'u tahee kushiinaa namaallee dalagu taatu fedhuu agartee mana namaallee dhiqu taatu bakka seenu seenee si fayyifadha inshaallah si yaaladhaa geesse ayyee yaa rabbi fuula namaa dhaabadhe ibiddaan gubadhe hariyati yaa gatta'e guddifadhe yaa rabbii kiyya osoo an bultii isii gammadeen argin osoo an bultii isiin ijaarattee gammachuun argin osoo isiin guyyaa takka akka hariyaa isiin koflin osoo isiin guyyaa takka agarteetiin ilmoo ifiin argin yaa rabbii kiyya maal gootaa dhibee kana geetutti narraa fuute yaa kaaliqa kiyya maaluma sin balleesse yaa aziizii kiyya. Ooh.
مالدا تنسر وي السلام عليكم انت يلا ندي بستمال وي أبا وسنا رفتي برسيو أرجو تنجرو يا دام ايه وي ولا مو بنا جرتي بر إيه هلو من سين مالي جفت نجا مالي ما كم متى بوفتي تيسر نجا لك وأنا جاي اللي نجرو وما كيس الحمد لله ما عندو انا هو انا قبدا عندو إيه شاي ويت الريف والأبسي في ده يا ابوي اوف ده لقى كينو كافت يا ابوي ايه كده شيء لفا قبدا إيه ريف مثلا أبيو إلى كانوا إلى مثلا كاهي في الرتا أوتو هيا مالت هيت ملفتنا جامدت هو حاجة اليوم تندم تبيت كررت اللي ستي مو فيني قلت مان ستي ما كرر أيوة ستي من الرفاق مالنا جامد إيه بجرا بيتا إيه حسنا أكمل الكوبان مالدات حسنا اللي هو تنا مجاعسي ولين دمتي هوسبيتال دمتي لالمتي إيه حلال من يجا صندقة إيه جري ولا ترين بيتا ميلمان زمان ربي قد سيلا وانسا ولا ننتم بينو هاي أكاسي فوتي دمتي لالمتي نيلو دوب مال قبل يشيل لا لا مسند لا ركوب ستيمو إيه لا لا مرة نكوب سان إيه isi mat dibe fuute jedhan dhibee ilaa gurri kun sin dhageenye. dhibee maali? Naanillaahi rabbi nuun haa jirutti dhibee kaansaa qabdi nuun jedha akka garaa keessa. Rabbi jettee nuun hin jedhin. Kaansarii boottiin farrisin. Awwa itti farrisee abbaa husna iyya ilma dhagaye. Ira deebinee ilaalla hin taane. Akma hamdayt. Ani hin jarri gizee duraa ulfanaan jedhanii arrifadhee gaggabisa. Ulfa. Achi dhaqee olaa ulfaa miti. Kaansarii garaa kee jira garaa. Ulfa sin jaanii deebanii kaansarii jaanii. Ammallee nyaata. Suni halaalamu qabdi. Hi'oo nyaataa mitedha. Doktorri akkana kaameraa irra riddee laalte waan laalan saniin. Uummata akkasiin jedhe bas wanni goonu hin jirtu mallaqi gaafatanillee innaanillaahi gurra kana sin seenu. Meeqa jaan? Kuma 400 mee eessaa finna yaabba. Kuma 400. Eessaa finna mee. Kuma 400 guutuu. Maal haasoo isasi? Wallaahi yaabba usnati yooma goonuun beeku. Maal keessa kaa'u deeman? Wallaahi. Kumri laa ilaaha illallah. Mallaqa gaggeessu. Dalagneetuma akkam nagaa akkam goonayyee intala. Wama feene. Intalatti jechi dalageetin dalagee akkama humaa dhiisna irratti ati. Hayyee inshaallah rabbi nu haa gargaaru. Wama feene gooneetuma nakkamanna malee takkatti tana qabnaa miyaa abbaa. Zarafaadha bara kun zarafaadha. Zarafaa biti. Kaansariin kun maali si isaa dhufu? Wallaahi rabbi. Waa jiru gaa faamilii xiyya keessalleedha. Xiyya keessallee waan jiru amma sun waa faamilii xiyya keessallee. Dalageetin akkamadha intalatti yaadhees. Silaagaa gizee dhalaan heerumtee ni haa godhan jaarsumaatu jala deemata. Amma gaamanaan baane sargilleen goone inni maal jaasilaa? Hay waan gurbaan jedhe bari yoo sitti meyyuu silaa har'a dul'aan mataarraa kaafnaa isa iyyuu waan inni jedhan dhageenne. Maal jee? Intala garaa qabdii jedheeni kararra si hiika dheeni kararra dhaabee biraa deeme akkasitti. Anaaf isa iyyuu anuu silaa arge akkana mataarraa mura eeg nyaata sii dhaabamee akkana afaan gogaa sinaa tofsiisu yaa abbaan sunaa kiyyaa nagayat. Maaluma haasoytasi maaluma haasoyta. Eenyu? Si, Hossein. Ani semi waan sooni naasu tokkoon qaba. Waan si hojii naasoo hin qaba. Akkuma jettee jirta duboo seentee maal qaba? Ani seeni waan seeni malee. Maal laa hojii haasoo fedhe yaa boos? Awwaalni siin jedhe. Awwaan talatee isin fudhaataan hin guddisne. Maali? Fudhaataan hin guddisne talatee. maal jette waan talatee deebi? Awwaala. Talatee fudhaataan hin guddisne. Hin guddisne. Kanaafuu an mallaqa kiyyaan fedhe. Mallaqa deeboo si mallaqa deebi deeboo. Deebi. Wal sin asiraataan hin guddisne na ijaasa inuma baalagee bakti.
يا ربي يا الله يا إلهي يا رحمن يا أرحم الراحمين يا الله يا ربي يا رب دلقا اللي ننجرتو يا الله معلوم أباك يا قد دلقان تولي ننجرتو وانومان دلقان اللي ننجرتو بنين آدمو إنو وانياتو لبيبي وانو مكان دلقيوتين إلمان تنا قد انتلتنا فيا إسي تنا يالو دندها أنين تقدس أسيتو أكد تقدس أنا بيكا يا الله يا ربي كي معلوم سيبال أسيت إلمون تيج يا خالق كي معلوم سيبال أسيت najua vizuri usna rufte umma gaban injirtu ma takkan jirtu sunati ifirra akkanatti enna ya sunati jamalu abbake na gona ya sunati fayyanti adunna yaachiste mataan kun wareere dalagaalin tat agartu tana homa takkan jirtu magaalani guyyaa kana guutu akkana ta'a olle wani ni gurguru birri kudani birri didema ya ulmotiya me akamu abbake na taanetina abarte afiya tante tana siyaada ya ulmoti bas wan godun qabu yuma ifirra bahe karagu babbahe kadade male madabara afadde ya ilmoti wani an guyyaa guutu dalaga kuno ka rabbin olta khaliqni olta nabbe ko kuno hagana wani an dalaga hagana ya ilmoti me malak hagana tanan si waldanu danda malak hagana tanan hakima si gesu danda kuma dibba afuri san guutu dandetti malak to o so wagga afuru wali gurre hin guuti ilmoti ya malak to amanu ya allah malu masibal ibne ya khaliq ki ko olta wanyate ben hayye fudi re kuno shunkurtalle fudi wa hunda yufu fudi ben firra dabat ugaliti dabi alle na fidi be re kafta e wanyanni alle haga bule kuno akkanu majira ya rabbi ya allah ya ilahi ya rahman ya arhamar rahimin ya rabbi takasi jalan dokattu agarta ya rabbi rizqi te baldo nutti bani ati fute wa mara wani sigeti amasunin hayye dadda fi abbo alle berahe
Haadheen nuti hin jedhan yaa sirraan fadhee yoo amma si yaadessu jira. Ulfaamti. Akkamitti akkas ga'uu dandeenya? Ammallee na sobuu deemtaa sa? Ammas na sobuu deemtaa? Yoo nan dhamin namaaf isaa godhu. Kijibni karaa bar ijoollee keessa hin jira san dhiisee hin deemne sii galee ammas na sobuu deemtaa miti. Akkam kuma kana qabdu fira buluu beektan? Yoo maaliif yaalamuuf mokkorte? Tuuboo. Meeqas gaafata? 4,000. Mee abbaan itti daddabalta naan isa irraa cufaaf yaalamuu qabda. Hello. Isim ke dikko isim ay amantan. Dikko waka karamarratti ke dachin tizorte turte amma hospitala wayit jira. Hospitala yullalla. Kanaan roga sani sanin jira. Achi jira portamo. Ay rakon. Gala terrafa portamo. Ay. Aga kana sirra jira. Aga bang gedu failem jeme jijirade wawe gudu jira. Murade han hoga. Kala. Infeita rakon ko bishu na ni reality yad. Ay baka yo bang gedu fina dawa number ke kamu. Dua tu. Ada zero. Dhukkubsatu waan jiraati. Kanaafuu nuti qabna deemsifne. Rakkoon gabbattas gabbayee bara. Wanta kan taatu. Homaan taatu. Amaan kan homaan taatu sun ni baati. Ni baati. Tas gabbayee bakka. Rakkoon qabu maal amma rabbi raddi samma bakka. Waayitee maal goota miti bar jala fiidee akkana taate akkana seendaa seenuu nurra faayidaa kan qabu. Tasgabbeessee yoo tasgabbeessee illee yoo see garte beektaa. Bartaa'umsa kanan dadhabee deemu jira. Maal sin jaallatu deemu gisee bira. Maan jennaan. Daqiiqaa muraasa nu kennaa. Daqiiqaa muraasa jaani. Nama ni naaf
Achi booda ni sassayin namni seenes dilaaluu ni dandaasi. Akkasi. Taatee. naga qabdi alhamdulillah hayya hojja sadii rakkoon qabu naga qabdii miti fayya qabdii miti alhamdulillah amma laafi dandeenya ayye tokko ayye Amma tasgabbaa'eeti. amma lakki nagaa ji'a sadii jette Ji'a sadii as keessa ni ji'a sadii maa guutuu amma futaadha kana yaaboo lakkii rakkoon qabu as biraan jira kanallee ji'a sadii kanallee rakkoon qabu anis biraan jira. aboo yaaboo ilma kiyya jiraadha Rakkoon qabu. yaaboo naa jiraadha rabbiin darbeetuma sinaa fide Rakkoon qabu. galatoom Rakkoon qabu. ayye yaaboo itti galatoom Rakkoon qabu. ayye Kalleetan ilma kiyya galatoom waa walii goonuu danda'an nama walumaa goota galatoom yaaboo kanaaf. thank you Egaa egaa. ayye alhamdulillah Ay, Abozi, Hamza, oh, tay. Si, akamet. Nagia. Isabat. Alhamdulillah, kan ulle dan bayyite kan. Aywa. Kasi maşallah. Hamza, maal jirta bo? Sinaga reero deedu takka. Aboga waxaan nu gargaartay nu furtay beeta yaa wati koona magaari dabar. Ulle busy mata. Yaa wanni aadu balleen jirtu bishaan. Ay finjin kina. Amma ga kusa. Shai sidaan na. Rakkoon qabu. Ko shaay si ana bani. Isi waliin tuh gabbo barbaade. Enyoji. Usniya. Usni agam turinga. Turun. Wale taun dufun. Agam takka turtan. Lakin turu galgala duruttiin deebisa. Way fagoo deemtani? Fagoon deemna. Asuma kai baakii keessa qilleensa. Oh, parkida. Ay parkida nan taate lakke. Ayye parkija. Gize man fit parking tu. Akkasi magaalaan barbaade. Kan tursu. Ayye. Saa waytu baga saa kudha takka cina. Ayye taate lakke. Lakke parkida nan da kaafamta. Deema ayye. Inturina. Ayye. Kay Kita khaala. nagaa naa walaare. Ayye. 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 Pamja hoy turiyeda. Parki jega parki dana ma. Parking sila bakama chaparansa. Lakki. Parking tu iddoo bashannanaati. Ati saadhus ni wata kabbee dubeeta. Magaalaa kanallee. Ma waan deemta. Waan deemta. Akkasi deemu beetaa. Easy firra. Ilma umrii tanaan akkasi fiidda deemu beeti. Yoo waan deemti maal qaba. Maal qaba yoo sana gabbaate akkam ayyirishin ayyarsheeshin ijoolleen jitu sana booti maal qaba. Juwaajjumees taphachiisuu akka bira. Jaarsa biraatiin soqadha yuudhis. Soqadhu bee. Mee soqadhu. beekte bakkii kenna kun amma nigaa dhaabuu qabna bakka waa'ee girlfriend fi boyfriend kun dhaabbatu qaba harmaan maanegii bakka jaarsitii akka taatu barbaada akkana yaadda jira maal jettati jechuun
akkasiin fedhii kee bichaa otoo hin taane fedhii kan keessa seegee si gaafadhee yoo sirraa deebii argadheetiin akkana yaadatin jira. Andan akkasuma yaada. So mangutuun inni ergaa torbee tana keessa jechuudha bakka. Tola?